Muhammad Fantaletim. Halle fayyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Gadaa Gabbisaa sadarkaa baay'ee addeessaa irra jiraachuu maatiin Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Obbo Gadaa Gabbisaa dargaggoota yeroo dhihoo gara hooggansa adda bilisummaa Oromootti makaman keessaa tokko yoo ta'an ajjecha artista Haacaaluu Hundeessaa booda nama siyaasaa mootummaan hidhe keessaa nama tokkodha. Erga hidhamanii as manneen hidhaa murna bilxiginnaa adda addaa Burraayyuu Galaan 6 kiiloo Awaash Sabbataa Qilixoo fi kan birootti yeroo adda addaa daddabarfamaa waggaa 2 caaluuf deemu. Obbo Gadaa Gabbisaa yeroo hidhamanitti nama fayyaa guutuu qabu ta'uu kan himan maatiin isaanii yeroo dhihoo erga mana hidhaa Galaan irraa gara Burraayyuu geeffamanii as garuu dhukkuba battalaatiin qabamanii jiru jedhu. Qondaala adda bilisummaa Oromoo bakka tokkotti hidhamanii jiran keessaa obbo Battee Urgeessaa erga mana hidhaa Burraayyuu geeffamanii booda dhukkuba wal fakkaataaf saaxilamuudhaan erga baay'ee miidhamanii manni murtii mirga wabii eegsisee fi hiikamanii turan. Dhukkubsachuu qondaala adda bilisummaa Oromoo kanneen ilaalchisee akka wal'aansa argataniif akkasumas akka mana murtiitti dhiyaataniif gurmuun jaarsolii Oromoo Komishinii Poolisii Oromiyaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa biratti deddeebi'aa turaniiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti furmaanni kan hin argamne ta'uusaa miseensi maatii obbo Gadaa Gabbisaa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbise ni hima. Guddaa Shaabana Fantaletti waraanni mootummaa ajjeechaa suukanneessaa raawwachuun dhagahame. Waraanni qabata saqattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafame lubbuu namoota nagaa 5 ol yoo galaafatu 4 madeessee jiraachuu jiraattonni himan. Goolinsaa waraana mootummaatiin jiraattonni aanaa Fantalee ganda dheebitii fi haroo qarsaa qe'ee isaaniirraa baqachaa jiraachuutu ibsame dabalata qabna. Waraanni mootummaa maqaa Opereeshinii Federaalaa Lolaa jedhamuun bobbaafame godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaletti ajjeechaa suukanneessaa raawwachuun jiraattota irraa dhageenye. Tibba kanam aanaa Fantalee gandoota dheebitii fi haroo qarsaa jedhaman keessatti waraanni mootummaa baay'inaan qubsiifamuun waraana bilisummaa Oromootiin keessa jira jechuun hawaasa nagayaa gooluu akka jalqabe himan jiraattonni. Guyyoota muraasa dura waraanni mootummaa horsiisee bultoota Oromoo Karrayyuu irratti lola baneen lubbuu namoota 5 olii yoo dabarsu namoonni 4 immoo madaa'anii jiraachuun Oromiyaa miidiyaa neetworkii jiraattota irraa odeeffateera. Namoota ajjeefaman keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe Bulgaa Buruu Abdoo Hawee fi Yaadasaa kanneen jedhamanidha. Akka jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himanitti waraanni mootummaa ooraalii 10 naannichatti buufame waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jechuun namoota nagayaa reebuu jalqabe. Isintun waboo kunuunsa maaliif bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru dhoksitu jechuun tiksee horii fi namoota nagayaa irratti dhukaasa akka banan dubbatu jiraattonni. Dhukaasa baname kanaan lubbuun namootaa yoo dabartu namoonni lola kana booda achi buuteen isaanii dhabame kan lubbuun jiraatanii fi du'anii isaanii addan baafamin akka jiranis jiraattonni himanii jiru. Ganda dheebitii fi ganda haroo qarsaa jedhamu irratti godina Shaabaanaa Fantaletti kan waraanni baname. Warri lubbuudhaan darbanii tokko Michaanii Bulgaa Buruu jedhama. Tokko immoo Abdoo Hawee jedhama. Tokko immoo Yaadasaa jedhama. Magaalaa nama 3 kan maqaan beekame. Kana kan maqaan adda ba'e namni biraatis kareeffi dhabamee ala jiru jira. Gara ganda ilaalati gara ganda tuttuutii baqatanii jiranii jiraattonni bakka achiin injiran achirraan deebisee gara daangaa naannoo Amaaraatti wal qabatu amma haroo Ubaa Alaaka iddoo luqqoo kan hundaa baqateera uummanni hin jiru bakka. Waraanni biyya keessa deemee bakka goolaa jira uummata akka malee. Shaneetu jira jedhanii. Roobii darbirraa jalqabee horsiisee bultoonni hawaasa Karrayyuu ganda dheebitii fi haroo qarsaa qeefii qabeenya isaaniirraa buqqa'uun gara gandoota aanaa Fantaalee birootti baqachaa jiraachuu himu. Horsiisee bultoonni aanaa Fantaalee bara kanam sababa dhabamuu roobaatiin hongee hamaan rukutamuun gadadoo cimaaf saaxilamanii jiraachuu kan dubbatan jiraattonni. Odoo gadadoo bonaa fi haleellaa daangaa bulchiinsi naannoo Amaaraa irratti raawwachaa jiru hin dandamatin waraanni mootummaa qe'ee isaanitti dhufee rashanuu himatu. Haalli tibba kanam aanaa Fantaalee gandoota dheebitii fi haroo qarsaa jedhaman keessa jiru yaaddessaa ta'uu himanii horsiisee bultoonni beelladoota isaanii malee lubbuu isaanii qofa oolfachuuf daa'imman baatanii gara ganda ilaalaa fi xoxxooxii baqachaa akka jirantu addeeffame. Ji'oota 5 dabran dura aanaa Fantaaletti Oromoo Karrayyuu irraa jillituuta Gadaamichillee kan dullachaa jimlaan yoo ajjeefaman torban dabre ammoo ganda gaara diimaatti hawaasa Oromoo Ituurraa namoonni 5 waraana mootummaatiin ajjeefamuun ni yaadatama.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Gandabarsiitti humnoonni mootummaa uummata saamaa jiraachuun dhagahame. Jiraattonni har'a yaada OMN'f kennaniin humnoonni mootummaa waan qabnu hunda nurraa fudhataa jiru jedhanii jiru. Humnoonni mootummaa tibba kana qofa midhaan kuntaala 300 caalaa uummatarraa akka saaman himanii jiru. Loowwan 250 caalaa akka uffatan jiraattonni eeranii qe'ee qonnaan bulaa gaafa deeman hoolotaa fi re'oota uummataa qalataa akka turanis dubbatanii jiru. Aanaa Abuunaa Gandabarsiitti mootummaan tibba kana dirooniin dhahee lubbuun namoota nagaa hedduun dabruun ni yaadatama. Jiraattonni gandi isaanii xiyyaarota waraanaatiin tumame baqatanii bosona keessatti dararamaa akka jiranis uummata irraa Oromiyaa miidiyaan tokko odeeffateera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012 irraa jalqabee gareen shororkeessaa faannoo hidhattoota isaa lakkoofsa olaanaa qaban waraanaaf leenjisaa akka jiru ragaan sanadaa miliqee ba'e ni mul'isa. Naannoo Amaaraatti leenjiin loltummaa faannoof ifatti kennamaa jira. Akka ragaan sanadaa kun jedhutti fannoowwan naannoo Amaaraa ala jiranis naannoo Amaaraa dhaqanii leenji'anii hidhannoo fudhatanii deebi'aa turan. Naima Umar. Itoophiyaan waggoota afran dabran gaaga'ama siyaasaa seeraa fi heeraa kan nageenyaa fi tasgabbii akkasumas diinagdeen onkuramtee jirti. Hayyoonni hedduun biyyattiin diigamuuf deemti miti. Inumaa erga diigamtee bubbultee jiru. Biyya haala kana keessa jirtutti humnootiin hidhatanii naannoo Amaaraatii bobbaafaman haleellaa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz irratti irra deddeebiin raawwataa jiraniin lubbuun namoota hedduu dabree jira. Qabeenyi guddaanis manca'eeti jira. Gareen hidhatee ka'umsa naannoo Amaaraa godhatu kun Tigraay gama lixaattis yakka sanyii balleessuu raawwate jedhamee dhaabbilee mirga namoomaa addunyaatiin himatama. Gareen shororkeessaa faannoo ofiin jiru naannolee ollaatti cahuun badii hanga kana geessise naannoo Amaaraattis godinaalee akka saba Oromoo Agaa'oo fi uummata Qimaantii irrattis yakka hamaa raawwachuu erga jalqabee bubbuleeti jira. Dhiyeenya kana sanadni leenjii loltummaa fi akeeka garee shororkeessaa kanaa mul'isuu miliqee baheeti jira. Sanadni fuula 104 qabu kun faannoo miliyoonaan leenjisuun waraanaaf qopheessuun murteessaa akka ta'e dubbata. Leenjiin kun bara 2012 irraa jalqabee kennamaa akka turee fi leenjitoota biroo hedduuf leenjiin loltummaa kennamuuf akka jiru hima. Sanadni kun Ameerikaa Waashingtan DC'tti kan qophaa'e yommuu ta'u warri alaa maallaqaa fi wantoota barbaachisan biraan kaayyoo kana tumsa ja'a. Dargaggeessi biyya jiru immoo leenji'ee hidhatee fi miseensa faannoo ta'ee gurmaa'ee ergama loltummaa kamiifuu qophaa'ee dirqamatti bobba'aa ja'a. Sanadni kun leenjii loltummaa kana namni tokko torbaanota 13f walitti aansee akka fudhatu hima. Bu'uruma kanaan kutaalee naannoo Amaaraa hedduutti leenjii loltummaa faannoo kennamaa akka jiru ragaaleen kan mul'isani. Naannoo Amaaraa gama bahaatti qofa faannoowwan 100 caalaan leenji'anii hidhatanii fi gurmaa'anii akka bobbaafaman hoggantoota faannootu waltajjii eebba garee kanaa irratti dubbate. Leenjiin kun kutaalee naannoo Amaaraa birattis bifa qindaa'een adeemsifamaa jiraachuus ibsani. Sanadni miliqee bahe kun immoo naannoo Amaaraatiin alaayis faannoowwan naannoo Amaaraa fidanii leenjisanii fi hidhachiisanii bakka irraa dhufanitti deebisuun akka jiru akeeka. Haala kanaan Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti dhoksaan leenjisanii hidhachiisanii fi gurmeessanii bobbaasaa akka jiran sanadichi ni mul'isa. Godina Shawaa Lixaa aanaa Bargaatti ajjeechaa suukanneessaa jiraattota irratti waraana mootummaan raawwatameen cinatti manneen jiraattota hedduun gubachuun dhagahame. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti waraanni mootummaa namoota nagaa erga ajjeesee booda qabeenya jiraattotaa saamuu fi manneen jireenyaa ibiddaan barbadeessuun hammaatee jiraachuu jiraattonni himaniiru. Bal'inni oduu kana akka achaanutti dhiyaata. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Bargaa BBC'tti akka himanitti humnootiin mootummaa tibba kana namoota nagaa fixuun cinatti manneen jiraattota hedduus gubanii barbadeessanii jiru. Warri uummata fixee fi mana irratti gubeeroo gochicha raawwatanichi waraana bilisummaa Oromootiif dahoo taatan jechuun dubbataa akka turan namoonni dhagahan himanii jiru.
magaalaa Jimaataa jedhamtu keessatti isin waraana bilisummaa Oromoof dahoo ta'e qabata jedhuun manneen jireenyaa danuun ibiddaan gubatanii jiraachuudha jiraattonni kan ibsan. Manneen gubate malees reeffi namaa mana keessa mana duuba akkasumas karaa guddicham qarqaratti illee ni mul'ata ture jechuun namoonni ijaan argan dubbatanii jiru. Miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa kunneen wayita manarra deemuun sakattaa turanii fi nama sajjeesan uummataan waraana bilisummaa Oromoo kan dhoksu isin jechaa ajjechaa raawwachaa akka turanidha BBC'n jiraattota beeffachuun kan gabaase. Hoogganaa biiroo bulchiinsa fi nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu waa'ee poolisootas ta'ee namoota nagaa ajjeefamanii sobadhaan gabaasni akkasiin hin geenye kanaaf hin beeku naan jedhan jedhee BBC'n gabaasa isaatiin Adaa Bargaachi namoonni nagaa 46 caalan waraana mootummaan ajjeefamu namoonni ijaan argan dubbatu. Suuraan bakka itti jumlaan awwaalama mul'isu marsaalee hawaasaarra tibba kanam deddeebi'aa ture. Waraanni mootummaa maqaa Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhamuun bobbaafameen Oromiyaa kutaalee adda addaatti ajjeecha fi saamicha hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraachuu odeeffannoowwan kallattii adda addaarraa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dhaqqaban ni mirkaneessu. Shawaa Lixaam Abuunaa Gindabartichi haleellaa qilleensatiin lubbuun nama 25 yoo darbuun beelladoota fi midhaan nyaataa dabalatee qabeenyi baay'een jiraattota jalaa saamameera. Akkasumas Salaalee Aanaa Kuyyuutti waraanni mootummaa qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafameen lubbuu namoota nagaa 8 galaafachuun cinatti qabeenya uummataa saamuu fi qe'ee jiraattota mancaasaa akka ture jiraattonni iyyataa turan. Godina Shawaa Lixaam Aanaa Adaa Bargaachi gandoota Caancoo Birrattee fi Tuulii Dasseetti loltoonni mootummaa namoota nagaa 46 haala suukanneessan akka ajjeesan gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Oduu kan xuraatiin haleellaan uummata musliimaa irratti tibbana raawwatame waan tasa uumame osoo hin taane karoora ta'e jedhanii mootummaan bilxiginnaa fi naannoo Amaaraa baafatanidha jedhan qeerroowwan baha Oromiyaa. Kanaaf uummanni dureewwan amantaa fi hordoftoonni amantaa kana hubatee gocha kana fashaleessuu akka qabu dhaamanii jiru. Gabaasa dabalataa Naimaa Muriirraa dhageenya. Haleellaan uummata musliimaa irratti tibbana raawwatame waan tasa uumamee miti ijoo warri yaada kennani. Qeerroowwan dhimma kana ilaalchisuun Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada isaanii kennan haleellaa garee faannoon raawwatame kana duuba mootummaa Amaaraa fi garee bilxiginnaatu jiraa ja'ani. Mootummaan Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jechuun waraana Oromiyaatti bobbaaseen waan injifatameef amantaadhaan uummata addaan qoodee walitti buusee dadhabsiisuuf barbaadaa ja'ani. Waan ta'eefis uummanni kana hubatee of eeggannoo taasisuu akka qabu himaniiti jiru. Dureewwanii fi hordoftoonni amantiilee garagaraas gahee mataa isaanii bahuu akka qaban dhaamaniiti jiru. Opereeshinii waan milkaa'uu dideef bifa kanaan Oromoo adda qoodee yaadan humnaan qalbii adda qoodee walitti buusee Oromoo wal nyaachisuuf kaayeffatee kan deemu ta'uu isaati. Kana irratti uummanni keenya dammaqeensaan hiida sugaa gaggeessuu eeganii of eeggannoodhaan bataskaana seeganii uummata keenyas akka eegan akka qeerroo Oromootti dhaamna. Mootummaan waraana Oromiyaa irratti milkaa'uu dadhabee shiroota garagaraa Oromiyaa irratti xaxaa jira jechuun keessa beektonni himaa turani. Guyyootaaf magaalaa Dirree Dhawaatti hokkarri uumamuu kan yaadachiisan qeerroon dureewwanii fi hordoftoonni amantiiwwanii tokkummaa uumanii uummata tasgabbeessuun shira ummaticha walitti buusuuf xaxame akka fashaleessan himaniiti jiru. Mootummaan gaaga'ama biyyattii keessatti uumameen raafame afaan kufaatii irra jiru tooftaalee hokkara garagaraa uume ajandaa jijjiiree aangoo irra turuuf barbaadaa jiru. Xinxaaltonni haala amma mootummaa Itiyoophiyaa irra jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jirani. Gara gootota keenya oduun irraa qabannee dhiyaanne kana fakkaataa qophiiwwan OMN kana fudhattee fufuu fayyaa ta'a.